Jimaata muddee 28 bara 2021 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Hordoftoota keenyaa torbanneen lamaan darbaniif sababaa of eeggannoo COVID-19 jecha sagantaan keenya gama televiziyoonaan darbaa kan hin turre ta'uu isin yaadachiisaa har'a deebinee jirra. Piroodyusariin keenya Nugusuu Taammireeti kan sagantaa keenya gulaalu Bafaqaadoo Moorodaa Tigisti Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Qophiilee keenya har'aatti tuunceen duru oduu har'aaf gara jaalanneettan isin dabarsa. Attamooltan daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduun kibxata har'aaf qabnu kunoo. Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF bulchiisa naannoo Amaaraa seenuu isaanii hordofee addaan citee ka ture deemsi barsiisuu fi barachuu magaalaa Dasee fi godina bulchiinsa saba Oromoo keessatti jalqabamuun ibsamee jira. Humnootiin TPLF ka barbadeessanii fi lafa nyaataa boqonnaa fi kuusaa meeshaalee waraanaa godhachuun manneen barnootaatti fayyadamaa turan qulqulleessuun deemsi barnootaa akka itti fufu ta'uun ibsameera. Bakkawwan lameenitti humnooti hiwaatiin gochi saaminsaa fi barbadeessuu irra ga'eera ka jedhaman manneen barnootaa mootummaa fi kan dhuunfaa 350 caalaan hojii jalqabuu isaanii Masfinaa Raagee gamasii gabaasee jira. Naannoo walitti bu'iinsi keessa turerraa godaanuun kanneen dheessan kuma hedduuf magaalaa Baahirdaar keessatti bakki dahannaa yeroo kan ijaaramee ture diiguuf murteessuusaa mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Murtiin kun kan dhaga'ame erga mootummaan federaalaa duulli waraanaa TPLF irratti gaggeeffamu marsaan duraa milkaa'inaan xumuramuu ega labsee guyyoota hanga tokko ega bubbulee booda. Garee shororkeessotaa kan ittiin jedhe TPLF lafa weeraree ture keessaa baasuun duulli marsaa duraa gaggeeffame injifannoon xumuramee jira jedhameera. Bulchiisa naannoo Amaaraatti hoogganaan biiroo ittisa balaaf wabii nyaataa obbo Zalaalem Lijaalem oduu gabaasotaaf har'a akka ibsanitti hojiin itti aanu namoota jireenya isaaniirraa godaanan qe'ee isaaniitti deebisuu fi deeggarsa gochuu fi akka ta'e ibsan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Arkibiishop Desmond Tutu seenaan dhiisanii darban dargaggoota Afrikaa kibbaa biraa calaqqisaa jira. Hoogganaan amantii kun cunqursaa sirna apartaayid irratti ennaa qabsaa'anii fi gurraachotaaf mirgi guutuun akka kennamuuf falman dargaggoonni kun irra hedduun isaanii hin dhalanne. Desmond Tutuun du'aan waan boqotaniif jecha biyyattiin gadda torban tokko keessa ka jirtu yoo ta'u dilbata dabre umrii isaanii 90tti addunyaa kanarraa godaanan. Gurraachota Afrikaa kibbaa mirgi qaban guutummaatti akka kabajamuuf waan qabsaa'aniif jecha Desmond Tutuun bara 1984 badhaasa Noobel kan nagaa injifatan. Bulchiinsa apartaayid bara 1994 kufuu saattaansee Afrikaan kibbaa deemokiraatawaa innaa taatetti koomishina dhugaaf araaraa hundeeffameef dura taa'aa ta'uudhaan gaggeessaniiru. Koomishinni kun miidhaa bara apartaayid dhaqqabe galmeessuun guutummaa biyyattii keessatti araarri akka bu'u taasise. Kana malees Desmond Tutuun namoota saala wal fakkaataa kanneen jaalalleewwan walii ta'an deeggaruudhaan addunyaa irratti hoogganoota amantii beekamoo keessaa tokko ta'aniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti dubartoonni kurna hedduun har'a mormii dhageessisaniin bulchiinsi haaraa ka Taalibaan jalatti carraan barnootaa fi hojii nuufa kennamu jechuun gaafatanii jiru. Dubartoonni hiriiran kun dhaadannoolee dhageessaa turan keessaa maaliif manneen barumsaa fi carraa hojii nyaataa fi barnootaa cuftan ka jedhu keessatti argama. Dubartiin tokko immoo dubartoonni dammaqnee loogii gaggeeffamu balaaleffachuu qabna mallattoo jedhu qabatanii turan. Inni biraan immoo nuti sagalee warra beela'eetii ka jedhu ture. Erga Taalibaan baatee hagayya darbee aangoo qabatee as mootummoonnii fi gareeleen mirga dhala namaaf falman Taalibaan mirga dubartootaa akka kabajuuf dhiibbaa gochaa turan. Taalibaan baroota 1990mootaa keessa aangoorra yeroo turetti mirga dubartootaa akkaan cunqursaa ture jedhameera. Misaayilli Israa'el kan galaana Meeditiraaniyaan irraa dhukaafame buufata doonii Siiriyaa kan Latiikaa jedhamu haleeluun abidda kaasee miidhaa guddaa geessisuusaa miidiyaan mootummaa Siiriyaa gabaasanii jiru. Dhaabbati oduu mootummaa Siiriyaa Saanaa akka jedhutti haleellaan kun kibxata har'aa ganama ka dhaqqabe yoo ta'u naannoo konteenaroonni mi'a baatan kaa'aman kan buufata doonii sanaa haleele.
Latikaan buufata doonii daldalaa guddicha kan Siiriyaan qabdu yoo ta'u Israa'el naannoo sanarratti qiyyaafachuun haleeluun ishee inni kun baatii tokko keessatti yeroo lammaffaaf ta'uu isaati. Walwaraansi siviilotaa kan Siiriyaa bara 2011 keessa ega jalqabame kaasee Israa'el yeroo hedduu qiyyaafata lafa Siiriyaa irraa qabdu irratti samiirraa haleellaa hedduu gaggeessaa jirti. Israa'el haleellaa yeroo tokko qofa gaggeessitu kan ilaaleen kan dubbattu darbee yoo ta'u garuu humna waraanaa fi waan dooniin ergamu kan Iraan biraa ta'e irratti kan qiyyaafattu ta'uu beeksifte. Kunis Iraan lafa Siiriyaa irra ejjettee deeggarsa akka hin laanneef ittisuuf akka ta'e Israa'el ibsitee jirti. To'annaa meeshaa waraanaa kan nukuleeraa fi muddamiinsa daangaa Raashaa fi Ukireen irra jiru kan ilaaleen Yuunaayitid Isteetsii fi Mooskoon baatii amajjii seenuuf jiru kanatti kan mari'atan ta'uun beekamee jira. Dubbii mana maree nageenya biyyoolessaa kan masaraa Waayit Haawus oduu gabaastotaaf akka ibsanitti gamni lameen amajjii 10 kan mari'atan yoo ta'u itti aansee immoo gaafa amajjii 12 walgahii Raashaa fi neetootti fufa. Sanbooda amajjii 13 Raashaa Yuunaayitid Isteetsiif jaarmiyoonni nageenyaaf walta'iinsa Awurooppaa jedhamuuf miseensa ta'an dabalatee walgahii gaggeeffama. Yeroo mariif gatteenyu Raashaan yaaddoo qabdu dhiyeeffatti nutis yaaddoo qabnuu fi sochii Raashaa dabalatee dhiyeeffannaa ka jedhan dubbii himaan kun dhimma fooyya'insa ittiin argamsiisuu dandeenyu qabnaa akkasumas dhimmootiin irratti waliigaluu hin dandeenya jiru. Dippiloomaasii jechuunis kanumaa jedhan. Biyyoonni gama dhiyaa Raashaan daangaa Ukireen waliin qabdu irratti waraana ishee qubsiisuun kan isaan yaaddessee fi tarii Ukireeniin weeraruu fi karoora qabaachuu maltii jedhu. Manni murtii muummichi Raashaa har'a garee jaarmiyoota mirga namoomaa akka sadarkaa addunyaa Memorial International jedhamuun beekamu akka cufamuuf murteessee jira. Abbootiin alangaa akka himatanitti akka dhaabbata biyya alaa ta'etti hojjechuun waan maxxansuuf waan barbaachisu hin guunne jedhan. Kana malees biyya tokkummaa Sooviyeet duraanii seeraan ala qeequun dheekkamtoota naazii jajjabeessaa jedhu. Gareen Memorial International himata irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisuun ergama siyaasaarraa maddee jedhe. Hoogganoonni isaas hojii isaanii kan itti fufan ta'uu beeksisan. Gareen kun bara hoogganaan Sooviyeet duraanii Joosef Staaliin yakka hojjetamee fi dhiyeenya kan ammoo kanneen Vilaadimir Puutiin qeeqan afaan qabsiisuuf yaalii gaggeeffamu galmeessaa jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.